Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jecha kun chaanaalii barnoota herreegaa fi saayinsii uumamaati. Guyyaa har'aas qabannee kan dhufnee saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaati. Yeroo darbee barnoota saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa kana boqonnaa lammaffaa maatarii naannoo keenyaa kan jedhu kana jalatti kana mata duree jalqabaa kan amalootaa fi uumama maatarii kana jedhu jalatti qabxiileen shan akka jiruu fi qabxiilee shanan kana keessa ammoo qabxiilee jalqabaa lamaan kanneen barannoo keenya tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Innis hiikaa fi amaloota maatarii akkasumas immoo amaloota suutawwan maatarii kan jedhu kana ilaallee qabxiilee hafan sadiin kan ammoo barannoo itti aanu keessatti akka waliin ilaallu beellamannee turre. Kanaafuu guyyaa har'aa barannoo lammaffaa kana keessatti immoo amalootaa fi uumama maatarii kana jalatti qabxiilee kana sadii waliin ilaallaa jechuudha. Qabxiileen kunniinis tokkoffaa irratti tiyoorii suudoo maatarii, lammaffaa irratti immoo suudoowwan jajjaboo dhangala'oo fi gaasota, inni sadaffaa irratti immoo jijjiiramoota faalkaalee maatarii kan jedhu kana tokkoon tokkoo isaanii waliin ilaallaa nu faana bu'aa jechaa. Kanaafuu egaa barattoota xumura qabiyyee kanaa irratti yookiin immoo qabxiilee isiniif dhiyeessinu kana erga xumurtanii booda wantoonni isin gochuu qabdan jalqaba irratti maalummaa fi amaloota tiyoorii suudoo maatarii ni himtaa. Faalkaalee maatarii ni tarreessitaa. Akkasumas immoo jijjiiramoota faalkaalee maatarii kana ni ibsitaa jechuudha. Mee jalqaba irratti akkuma dursa kaafne tiyoorii suudoo maatarii kan jedhu irraa eegallee waliin haa ilaallu. As keessatti akkuma asirratti argaa jirtan maatarii yookiin moodeelli suudoo maatarii maali ka jedhu hiika isaatirraa yookaan tiyooriin suudoo maatarii moodeela saayinsawaadha. Moodeelli saayinsawaan kunis yaadota, taateewwanii fi adeemsa mala salphaan hubachuuf kan nama gargaarudha. Waa'ee eenyuti? Waa'ee suudoo maatarii yookiin amaloota kan qabu jechuudha. As keessatti inni biraan mootu postuleetonni tiyoorii suudoo maatarii amaloota maatarii haala salphaa ta'een kan ittiin ibsamudha. Fakkeenyaaf isaanis haala armaan gadiitiin mee tokko tokko isaatiin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti maatariin hunduu suudoowwan xixiqqoo irraa akka ijaaraman. Maatariin kan inni irraa ijaaramu suudoowwan xixiqqoo, cita xixiqqoo wantoota ijaan hin mul'anne kaasee hanga wantoota naannoo keenyatti argaman kanneen harkaan qaqqabuu dandeenyu wantoota xixiqqoo irraa kan uumamu jechuudha. Inni lammaffaan immoo suudoon wanta tokko keessa jiran suudoo wanta biraa keessa jiran irraa adda. Amaloota isaati kun. Suudoon wanta tokko keessa jiranii suudoo wanta biraa keessa jiran irraa adda. Kana jechuun maalidhaa? Suudoowwan garaagaraa amaloota garaagaraa qabaachuudha jechuudha. Suudoowwan jiran suudoowwan garaagaraa amaloota garaagaraa argisiisuu jechuudha. Kana jechuun suudoon wanta tokko keessa jiru suudoo wanta gama biraa yookiin qaama biraa keessa akka hin jirre kan agarsiisu jechuudha. Inni sadaffaan immoo suudoowwan maatarii gidduu humni ni jira jechuudha. Humni suudoowwan maatarii gidduu jiru hamma wal harkisa isaaniiti. Humna wal harkisaa isaaniiti kan inni argisiisu jechuudha. Humni wal harkisaa kun immoo maatarii adda addaa irratti wal fakkaataa miti jechuudha. Garaagarummaa qaba. Maal irratti hundaa'ee? Maatarii kenname irratti hundaa'ee yookiin immoo maataricha sana irratti hundaa'ee jechuudha. Maatarii tokko tokko irratti wal harkisni kun yookiin humni wal harkisaa kun cimaa yoo ta'u, kaan irratti immoo dadhabbina yookiin laafina kan inni qabu jechuudha. Afuraffaa irratti immoo suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan duwwaan ni jiru. Maatariiwwan gidduu suudoowwan maatarii gidduu jechuudha bakki duwwaan akka jirudha. Kunis kan inni agarsiisu maalidhaa? Suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan maatariin hin qaban jiraachuu isaati. Fakkeenyaaf amma yoo bishaan miiliiliitirii 50 fi alkoolii miiliiliitirii 50 yoo walitti kan makamu taate qabee waliigala isaa silaa 100 miiliiliitirii ta'uu qaba ture. Garuu meeqa taha? 97 qofa ta'a. Sababni isaa inni miiliiliitira 3 hir'ateef garuu immoo yommuu bishaanii fi alkoolii kana walitti kan makaman taate suudoowwan alkoolii muraasni iddoo duwwaa suudoowwan bishaanii gidduu jiru sana waan qabatanii fi maalidhaa? Miiliiliitirri
muraasni hir'ataa jechuudha. Guutumaan guututti kan walitti dabalame sana hin ta'u jechuudha. Inni amaloota isaa keessaa inni biraa suudoowwan maatarii walitti fufiinsa yookiin haala walirraa hin cinneen sochirratti argamu jechuudha. Sochii gaggeessu jechuudha. Sochiin isaanii kunis tempireechara wajjin hariiroo kallattii qaba. Kana jechuun maalidhaa? Yoo tempireecharri kan dabalu taate sochiiwwan suudoowwanii ni dabala. Akkasumas immoo yoo kan tempireecharri xiqqaatu taate sochiiwwan suudoowwanii kunis immoo ni suuta jedhaa jechuudha. Hin ariifatu yookiin hin saffisuu jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo qabiyyeen itti aanu asuma jalatti suudoowwan jajjaboo, dhangala'oo fi gaasota kan jennuun jechuudha. Kana keessatti maalidhaa? Qindoominni suudoowwan maatarii faalkaalee maatarichaa ni murteessa. Qindoominni suudoowwan maatarii maal murteessa? Faalkaalee maatarichaa ni murteessaa jechuudha. Qindoominnii fi sochiiwwan suudoowwanii faalkaalee maatarii adda addaa keessatti garaagarummaa qaba. Qindoominnii fi sochiin suudoowwanii qindoominni isaaniitii fi sochiin suudoowwanii faalkaalee maatarii adda addaa keessatti garaagarummaa qaba. Kana jechuun qindoominnii fi sochiin suudoo maatarii tokko keessa fi kan maatarii gara biraa keessa jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Qindoomina suudoowwan maatarii irratti hundaa'uun maatariin faalkaalee sadiin argama. Qindoomina suudoowwan maatarii irratti hundaa'uun maatariin faalkaalee sadiin argama. Isaanis jajjaboo, dhangala'oo fi gaasota jechuudha. Isaan kana tokko tokkoon yoo kan ilaallu taate jajjaboo tokkoffaarratti. Jajjaboo fudhannee yoo kan ilaallu taate jajjaboon faalkaalee maatariin ittiin argamu sadan keessaa isa tokko. Faalkaalee sadiin argamanne jajjaboon isa tokko. Wantoonni bocaa fi qabee mataa isaanii qabanii fi summuugamuu hin dandeenye jajjaboo jedhamu. Jajjaboo kan jennu wantoota bocaa fi qabee mataa isaanii qabaatanii kan summuugamuu hin dandeenye jechuudha. Suudoowwan jajjaboon haala walitti dhiyaataniin argamu. Suudoowwan isaanii gargar bittinnaaniin argaman jechuudha. Haala walitti dhiyaataniin kan argaman. Kanaafuu sochiiwwan suudoowwan jajjaboo keessatti taasifamu baay'ee daangeffamaadha jechuudha. Yookiin immoo murtaa'aadha jechuudha. Haalli sochii isaan keessatti gaggeeffamanii jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya walii yoo kan ilaallu taate ashaboo nyaataa, sukkaara, muka fi kan kana fakkaatan fakkeenya jajjabootii jechuudha. Humni harkisaa ruuqoo jajjaboo gidduu jiru, humni harkisaa ruuqolee jajjaboo gidduu jiru cimaa ta'uu isaa jajjaboon bocaa fi qabee mataa isaanii akka qabaatan isaan godheera. Kana jechuun humni harkisa ruuqolee jajjaboo gidduu jiru cimaa ta'uun isaa jechuudha. Jajjaboon boca mataa isaa fi qabee mataa isaa qabaatanii akka jiraatan kan isaan gargaare jechuudha. Moolekuuloonni isaanii humna cimaan waan wal harkisaniif baay'ee walitti dhiyaatanii argamu. Walitti dhiyeenya qabaatu jechuudha. Moolekuuloonni jajjaboodha jechuudha. Kanaafuu dhiibban yoo dabalames jajjaboon summuugamuu hin danda'u jechuudha. Dhiibban alaa kamiyyuu irratti kan gaggeeffamu yoo taate jajjaboon gonkumaa summuugamuu yookiin shunturuu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan immoo faalkaalee jiran keessaa dhangala'oodha. Suudoowwan dhangala'oo hamma tokko wal irraa fagaatanii jiru. Jajjaboo wal bira qabnee yoo ilaallu jechuudha. Rukinni isaanii jechuudha gadaana akkasumas immoo hamma tokko wal irraa fagaatanii argamu jechuudha. Walitti dhiyeenya hin qabanii jechuudha. Suudoowwan dhangala'oo gidduu iddoo baay'ee xiqqaa ta'e waan jiruuf suudoowwan dhangala'oo gidduu jechuudha. Iddoon baay'een dhiphaan yookiin xiqqaan waan jiruuf dhangala'oon jajjaboon yommuu wal bira qabamanii ilaalaman hamma tokko ni summuugamaa jechuudha. Jajjaboon gonkumaa summuugamuu hin danda'u. Summuugamuu dhabuun isaa immoo bocaa fi qabee mataa isaa akka qabaatu godhee dhangala'oon immoo yommuu jajjaboodhaan wal bira qabnee kan ilaallu taate hamma tokko ni summuugamaa jechuudha. Dhangala'oon boca murtaawaa hin qaban. Boca wanta qabu malee dhangala'oon ofii isaatii boca murtaawaa hin qabu. Boca yoo jennu kan akka sheeppi kan jennuun jechuudha. Rog-sadee, rog-afree, danaalee garaagaraa jechuudha. Bifa san kan qabu jechuudha. Kanaaf bishaan dhangala'aan jechuudha. Bishaan qofa osoo hin taane dhangala'aa warri dhangala'aa ta'an boca akkasii sana hin qabanii jechuudha. Kan ofii isaanii boca meeshaa keessa jiran qabatu. Isa sanii jechuudha kan inni argisiisu. Boca qabee wantichaa iddoo itti argama isaanii sana qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf
Dhangala'oon kanneen akka bishaanii, aananii, zayitii, boba'aalee garaagaraa fudhannee yoo kan ilaallu taate dhiigaa kunniin maalidha? Dhangala'oodha jechuudha. Dhangala'oon qabee murtaawaa qabu jedhama. Qabee murtaawaa yoo jennu suudoowwan dhangala'oo kan gaasii caalaa walitti siqamuun waan argamaniif rukni dhangala'oo kan gaasotaa ni caala. Rukkinni isaa jechuudha heddumminni isaanii dhangala'oodhaan jajjaboodha yoo wal bira qabnu haga tokko walitti siqanii waan argamaniif rukina dhangala'oon kan gaasotaa irra ni caalaa jechuudha. Akkasumas immoo kana jechuun amma as keessatti maalidha? Suudoowwan dhangala'aa suudoowwan dhangala'aa tokko dhangala'aa isa ollaa jirutti suuta yaa'a. Suutan tamsa'ina jechuudha. Tamsa'ina. Kanaafuu tamsa'inni suudoowwan dhangala'oo kan gaasotaati gadi jechuudha. As keessatti maalidha? Tamsa'inni suudoowwan dhangala'oo kan gaasotaati gadi. Gaasonni garmalee tamsa'uu danda'u garuu immoo dhangala'oon hanga isaa sana hin tamsa'u yookiin saffisa hin qabu jechuudha. Kanaaf as keessatti dhangala'oon ni tamsa'a. Tamsa'inni isaa sun immoo garuu xiqqaadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo faalkaalee jiran keessaa gaasidha. Jajjaboo fi dhangala'oo wajjin wal bira qabamanii yommuu ilaalaman gaasonni rukina baay'ee gadaanaa qaba jechuudha. Faalkaalee sadan keessaa rukina baay'ee gadaanaa kan qabu eenyudha? Gaasidha jechuudha. Suudoowwan isaan irraa uumaman baay'ee adda faffagaatanii waan argamaniif tokko ni summuugamu, bilisaan socho'u, ni yaa'u, ni babal'atu, qabee fi boca murtaa'aa mataa isaanii hin qabanii jechuudha. Eenyu gaasonni jechuudha. Suudoowwan isaan irraa uumaman baay'ee adda faffagaatanii waan argamaniif tokkoffaan ni summuugamu, bilisaan socho'u, ni yaa'u, ni babal'atu, qabee fi boca murtaa'aa mataa isaanii hin qaban. Fakkeenyaaf kan gaasii warri jennu kan akka hidroojiinii, qilleensaa, oksijiinii fi kan kana fakkaatan gaasota jalatti ramadamuu jechuudha. Amaloota faalkaalee maatarii sadan kan jedhu tokko tokkoon as keessatti kennamee jira. Isa kana as jalatti amaloota jajjaboon jira, dhangala'oon jira, gaasonni jira. Fakkeenyaaf qabee isaanii yoo kan ilaallu taate jajjaboon iddoo murtaawaa yoo qabatu, dhangala'oon immoo akkasumas iddoo murtaawaa qabachuu ni danda'a. Gaasonnis iddoo murtaawaa hin qabaatanii jechuudha. Isaan iddoo murtaawaa gonkumaa hin qabanii. Boca yoo laalle jajjaboon boca mataa isaa yoo qabaatu, dhangala'oon immoo boca mataa isaa hin qabu. Gaasinis akkasuma jechuudha. Hundi isaatu gabatee kitaaba irrallee ni jira waan ta'eef haala saniin tokko tokkoon adda baasatti isa akka dubbiftanii dabalataan argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo qabiyyeen itti aanu shanaffarratti yookiin immoo kan guyyaa har'aa keessaa sadaffarratti jijjiiramoota faalkaalee maatarii kan jedhu ilaalla. Faalkaaleen maatarii adeemsa ho'a ofitti fudhachuun yookiin immoo gadi lakkisuun tokko ho'a ofitti fudhachuu fi gadi lakkisuun faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti ni jijjiiramu jechuudha. Isinni kun jijjiirama faalkaalee jennaan. Sababa ho'aa fi sababa ho'a ofitti fudhachuu fi gadi lakkisuutiin yeroo faalkaaleen tokko gara faalkaa isa birootti jijjiiraman kan ilaallu jechuudha. Jijjiiramni faalkaalee kunis maatarii jijjiirama fiizikaalaati. Jijjiiramni faalkaalee maatarii kunis as keessatti jijjiirama fiizikaalaati. Jijjiirama fiizikaalaati kan jennuun kun duubatti deebi'aa fi qabiyyee keemikaalaa maatarii kan hin jijjiirre jechuudha. Qabiyyichi sun akkasumatti kan itti fufuu fi duubattis deebi'uu kan danda'u jechuudha. Gonkumaa dhabamuu kan hin dandeenye jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan jennuun jechuudha. Isaan sanniin tokko tokkoon haa ilaallu. Jalqaba irratti jijjiiramoota faalkaa jajjaboo fi dhangala'oo hariiroo jajjaboo fi dhangala'oon waliin qaban jechuudha. Jijjiiramoota isaanii yoo ilaallu jijjiiramni wantoota faalkaa jajjabootiin argaman gargaarsa ho'aatiin gara dhangala'ootti taasifamu baquu jedhama jechuudha. As keessatti baquu kan jedhuun kana ilaallaa jechuudha. Baquu kan jennuun kun adeemsa yookiin jijjiiramni faalkaan jajjaboo jechuudha. Ho'i irratti dabalamee yoo jedhe gara kamitti kan deemu jechuudha. Gara dhangala'ootitti kan taasisu suni maal jedhama? Baquu jedhama jechuudha. Inni biraa immoo jijjiiramni kun wantoota faalkaa dhangala'ootiin argaman immoo annisaa ho'aa isaanii yoo hir'isan
Amma as keessatti ho'a hir'isnaa jechuudha. Ho'a hir'isnee yoo kan jennu taate wantoonni dura bifa dhangala'ootiin jiran jechuudha. Yoo ho'i hir'ifaman gara maatti deebi'u? Gara jajjabootitti jijjiiramuu jechuudha. Inni kun immootu maal jedhama? Qorruu jedhama. Sarara dhumaa kanarratti akkuma argitan qorruu jedhama. Qorrisiisuu kan jennu wanta dhangala'ootiin jiru ho'a irraa yoo xiqqeessine garamitti jijjiirama? Gara jajjabootitti jijjiiramaa jechuudha. Isaan kunniin lamaan as keessatti baquu fi qorruun maalidhaa? Jijjiirama faalkaalee jajjaboo fi dhangala'oon keessatti adeemsifamanii jechuudha. Akkuma kun asirratti ilaaltanii faalkaalee sadanuu ni jiru. Gara jalaa kanatti jajjaboon jira, dhangala'oon jira, gaasiin jira. As keessatti xiyya wajjin kennamee jira. Baquu kan jennuun kun jajjabooni gara dhangala'ootti kan ittiin jijjiiramu ho'i yoo itti dabalame. Akkasumas immootu dhangala'oon kun immoo yoo hurkisiifame garamitti jijjiirama? Gara gaasiitti jijjiirama. Faallaa isaatiin immootu gaasiin kun yoo qabbaneessine gara dhangala'ootti dhufa. Dhangala'oo kana immootu yoo qorrisiifne gara jajjabootti dhufa jechuudha. As keessatti marsaan kun jechuudha adeemsa marsaa faalkaaleen sadan maatarii ittiin jijjiiraman jijjiirama fiizikaalaa adeemsisanii jechuudha kan inni argisiisu. As keessatti mee haa ilaallu fakkeenyaaf danaa kanas tokko tokko yoo adda baafnu asitti jajjaboon jira, asitti immoo dhangala'oon jira jechuudha. Jajjaboo fi dhangala'oo kana wal bira qabnee yoo ilaallu jajjaboon kun yoo ho'i itti dabalame baqeet garamitti jijjiirama? Gara dhangala'ootti jijjiirama. Dhangala'oon kun immootu yoo ho'i irraa xiqqeeffame qorrisiifne jechuudha. Gama biraati yoo qorrisiifne garamitti jijjiirama? Gara jajjabootti jijjiirama. Kanaaf jajjaboo baqsuun gara dhangala'oo, dhangala'oo immoo qorrisiisuun gara jajjabootti adeemsa geeddaramuu kan fidu yookiin kan geeddaramuu jechuudha. Kanaaf as keessatti qorruu fi baquu kanaan fayyadamnaa jechuudha. Inni lammaffaa yookiin immoo akka baatti kan laallu jijjiirama faalkaalee dhangala'oo fi gaasota hariiroo isaan waliin qabanii. As keessatti wantoonni faalkaa dhangala'ootiin argaman gargaarsa ho'atiin ammas ho'a yoo itti finne gara faalkaa gaasititti adeemsa jijjiiramuu isaa maal jennaani? Hurkuu jennaani jechuudha. Hurkuu kan jennuuni wantoonni faalkaa dhangala'ootiin argaman ho'i irratti dabalame gara gaasititti kan ittiin jijjiiraman hurkuu jennaani jechuudha. Akkasumas immoo wantoota faalkaalee gaasii turan yookiin gaasitiin argaman annisaa ho'aa irraa xiqqeessine yoo jenne gara faalkaa dhangala'ootti jijjiirama. Jijjiiramni kun yookiin jijjiiramuun adeemsa jijjiiramuu kanaa mootu qabbanaa'uu jedhama jechuudha. Asitti bifa xiyyaatiin yoo kanne waa lamatu jira. Dhangala'oon jira, gaasiin jira. As keessatti dhangala'oo kana ho'a yoo itti daballe gara gaasitti jijjiirama. Inni kun hurkuu yookiin hurkisiisuu jennaani. Akkasumas immoo gaasii kan ture kana yoo qabbaneessine yookiin immoo ho'a yoo irraa xiqqeessine garamitti deebi'a? Gara dhangala'ootti of duuba deebi'a. Adeemsi kun immoo maalidha? Qabbanaa'uu yookiin qabbaneessuu jennaanii jechuudha. Kanaaf dhangala'oon gara gaasii yoo itti daballe hurkisiifnee, gaasii immoo ho'a irraa balleessinee yookiin ho'a irraa xiqqeessinee yookiin immoo qabbaneessinee yoo jenne gara dhangala'ootitti deebi'a jechuudha. Adeemsi kun adeemsa jijjiiramni faalkaa dhangala'oo fi gaasonni hariiroo waliin qabanii jechuudha. Inni sadaffaan immoo jijjiiramoota faalkaa jajjaboo fi gaasotaati. Hariiroo gaasotaa fi jajjaboo waliin qabanii jechuudha. As keessatti wantoonni faalkaalee jajjabootiin argaman gargaarsa ho'atiin ho'a yoo itti daballe jechuudha. Kallattiidhaan gara gaasiitti jijjiiramaa jechuudha. Jajjaboo kanatti ho'a yoo kan daballu taate maalitti jijjiirama? Gara gaasiitti. Inni kun maal jedhama? Sablimeeshinii jedhama jechuudha. Sablimeessuu kan jennuuni jechuudha. Akkasumas immoo faallaa isaatiin faalkaa gaasiin argama yookiin gaasiin jiru kallattiidhaan gara faalkaa jajjabootti jijjiiruudhaan immootu maalidhaa? Ho'a dhabamsiisuudhaan inni immootu dippooziishinii jennaanii jechuudha. Dippooziishinii jennaan. As keessatti waa lamatu jira. Jajjaboo fi gaasiitu jira. Jajjaboo kana ho'a itti daballee yoo jenne gara gaasiitti jijjiirama.
gara gaasiitti yeroo adeemsi jijjiiramuu isaa kun immoo sablimeeshinii jedhama. Kan gaasii ture kan ammootu gara jajjabootitti hoo irraa balleessinee yookiin xiqqeessinee jijjiiruu ni dandeenya. Inni kun immoo dippooziishinii jedhama jechuudha. Isaan kunniin adeemsa jijjiiramoota faalkaalee maatarii kan fiizikaalatii jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa har'aa ilaalaa turre kanuma fakkaata. Yeroo itti aanu qabiyyee keenya itti aanu 2 kan kitaaba keessan irra jiruun hanga barannoo sadaffaa walitti deebinutti nagaatti jabaadha.